من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا يا ورثكم ربي لقوم ستنجربين إذا جاءكم المؤمنات مؤمنتون دبرتوتا وقايسين الدفن مهاجرات جتشون قدانني بيا قديسني وقايسين الدفيا مكرا غير مدينة قدانني وقا دفن فامتحنوهن جتشون إسان قرد داجم قنم وني دفيف تريتين قيا سلي وديبيا سن والتين ديبيا نمن خيسا خيه إسنت دفه نوف ديبتني خيسن كيسا مو إسن مسلم توتا خيسا غير خيه دفه نتيسني سن ديبفنو رواني تبري فمتغا sun nama ga dhiira gara dhiiraatiin barreeffamtee ta gara dubartootaa hoduu bareema tanuma gara dubartootaa tuufirraa qoradhaa jechuun rabbiin ayata kana buuse jechuudha. Dubartoonni loltootaa miti jarrinis hedduurran kaane jarumaa mushrikootaatu ilaalamaa maal jaani jaakumul muuminaatu muumintoonni dubartootaa hoggaa isinit dhufayya muhaajiraatiin jechuun godaananii hoggaa isinit dhufan famtahinuhunna jechuun isaan qoradhaa maal qoratan dhiiroo dubartoota kanarraa isaan kun shaadaa dhugaan jechuu fi abbuma manaa jibbanii jechumarraa biyya jijjiirachuu barbaaduuf deemuu fi amantii dhugaatiif jecha bakka dhuguma jirtu sanii jecha godaananii dhufu dura firraa qoradhaadha. Zaahira kana shaadaa qabsiisa arkaana islaamaatiif arkaana imaanaatiif kana hunda yoo isaan himuu dandayan dhuguma gaa amantii raanqa tokko beekuu qabanidha malaawwani deemuu fi dhugumaan amantii tan ammaasii fudhatanii dhufuu qabanidha. Famtahinuhunna jechuun isaan qoradhaa jemma rabbiin saniifuu suurummaanuu famtahinuhunna irraa fuudhamtee suuratul mumtahinaa jedhamte jechuun suuraa qormaataa jechuudha. Jecha kanarraa dhufte Allahu aalamu jechuun rabbumaatiitu beeka bi'iimaanihinna imaana isaanii kakaysaa san rabbumaa beekaa gubbaarra gaggaafadha hanqa tokko fatanaan jiraachuu qabdi jechuun rabbiin fa'in alimtumuunna yoo isaan beeytan muuminaatiin jechuun muumintoota ta'uu isaanii yoo beeytan فلا ترجعوهن إسان ديبسنا إلى الكفار كابرتوتين ديبسنا لا إيجرا كابرتوتين ديبسنا عجراتني جمتنا ما وجين لا هن حل لهم جر مؤمن توتا دبرتوني مؤمن توتا خن جرا كابرتوتا سني فلالي متي جچودا لا هن لا جچو متي جچودا هن يچون مؤمن توني دبرتوتا كان أما جنة خوني متي hillu lahum jechuun isaanii falaalii miti je dubartoonni muumintoota kaafirtoota wajji jiraachuun haadha mana isaanii wajji jiraachuun halaalee miti walaahum yahilluuna lahunna akkasuma jarri kaafirtoota kadhiiraa sunis dubartoota falaalii miti dubartoota muumintoota ta'an kana falaalii miti saniifuu isaanitti chin deebisina asumaa jiraatanii je muumintoota ta'uu isaanii beeytan وآتوهم أستجا وان بدو جرماتيسي جري كافرتوتا تستلنجو جري دبرتوتا خديمي خانا ماري أدادا فدتني ديما نما يسان كوني واحد دوراتي تكتبه جرى خانتي بكتنتي مربي مال جيغا وآتوهم جتشوني ثاني خناجي ما أنفقوه جتشو وچي ثاني اتباساني تران وانسا ورثاني خنباسا ماري جتشو دا maarii gaafa nikaa wal godhatanii san isaanii kenna jara dhiiraa ka kaafirtootaa ka biyyatti hasisaniif kennaa jemma maaliif jennaan jidduu tana tiriitii jira barlaama walta'ii jira
jarri kun amma waraqaa itti walii farramanii jira jechuudha. Wa'aatuhum jechuun abbaa mana isaanii warreen mana isaanii saniif kennaa maa anfaquu waan isaan itti baasan haadha mana isaanii tajalaa deemte sanatti walaa junaaha alaykum diliin isin irratti hin jirutti booda an tankihuhunna jechuun dubartoota muumintootaa ka dhufe san fuudhuu keessatti diliin isin irratti hin jiru je'emma isaanuma sanuu fuudhuu dandeessan jechuu bargana eega muumintoota ta'anii dhufan nikaan kaafirtoota irratti nafne bakka wilii amanuu isaaniitiin isaan walirratti haraami saniifuu isiniif ammoo fuudhuun halaalii je'emma rabbiin walaa junaaha alaykum jechuun dileen isin irratti hin jiru an tankihuhunna isaan fuudhuu keessatti idaa ataytumuhunna jechuun yoo isaanii kennitan ujuurahunna jechuun maharuma isaanii yoo kennitaniif tun immoo jiraachuu qabdi maariin dirqama jechuudha eeywa jalqaba kanallee amma kennuufii baatan booda eega walqunnamtiin argamte booda eega hojii jiraachuun argamte maariin dirqama walaa tumsikuu jechuun hin qabatin ammoo je isaan kana bi'isamil kawaafiri nikaa gaafa kufrii saniin hin qabatinaa je isami jechuun hidhaa nikaa sanii hidhaa nikaadhaa gaafa kufrii hidhameen isaan hin qabatinaa jechuun wajjin sanirra dhaabbatanii wajjin jiraatinaadha. amma duuba ergamaanuu intala isaatii fi Abilaas ibn Rabii' nikaa wayirra deebi'ee nikaanaara yoomsine kanuma duraanii sanii wajji jiraatan amma jarri kuni duuba hokkami jennaan kuni namamma walaa tumsikuunna bi'isamil kawaafiri yoo wajjiin islaama'uu baatanidha. amma lahaati manaa kufrii irratti haftee abbaan manaa yooniif ka'ee biraa islaamawee maal taati bakka sanatti nikaan isaanii hafe jechuudha. yommuu akkuma jiranitti jarri kun wajjiin islaamoonii dhufan nikaarran deebi'anii jedhanii ajeessanii fi kana walitti araarsan jechuudha. yoo wal booda aananii dhufanii jenne bakka walumaa galattu yoo jarri kun adda bahee ture jechuudha. hanqa silaammaa iddaatti lakkaawwachuu qabdu san amma fakkeenyaaf ji'a sadifaa ol yoo wal booda aananii dhufan nikaan biraa haarawatti godhamuu qaba. haati manaa tun islaamoyte yoo dhufte eega dhufte booda immoo hanqa silaa iddaan isiidhaatti dhumu takka yoo teeyse odoo abbaan manaa islaamaween dhufan jechuudha. hara nikaa haarawatti irra deebi'uu qabna. yommuu bakka takkaa kufrii gadhiisaniituma isliminnaa seenan rakkinan qabduu ja'aan egaa sharoonni hoggaa wali fayyisu. walaa tumsikuunna jechuun isaan hin qabatin bi'isamil kawaafiri nikaa gaafa kufrii waliin hidhattan sanii wajjin jiraatin haa jeemma hadiisaa wajjin wal bira finnee kan haasoyni malee kanatti miti. was'aluu jechuun isinis gaafadhaa mirga qabdanii je maa anfaqtum jechuun waan warra keeysanitti baaftan maarii silaa gartee haadha mana keeysanii baaftan yoo isiin mushrika taatee jara shirkiititti galtee jara san gaafachuu mirga qabdanii je'emma rabbiin. reefummaa jara kaafirtootaatii kennaa jee waan isaan sun itti baasan amma isinis warri keeysan deemte yoo kufrii seente rabbi ittiin godhiniiti achi deebitanii jara kaafirtootaarraa fudhachuu mirga qabdan. wasaaluu gaafadhaa maa anfaqtum jechuun waan itti baaftan isaan gaafadhaa walyasaaluu isaanii isaa isin gaafatanii maa anfaquu maarii itti baasan san isaanii isaa isin gaafatanii mirga qaban. dubbiin tun ammoo eeganan ishaaramtee jedhan wanni kana wal jala deemanii walirraa fudhachuu kun hatii makkaatiin ishaaramtee makka cabsamnaan wanni hundinuu nagaa taatee wanni akkasiin jirtu jechuu bakka durumaanuu silaa wal ta'ummaanuu bar eegana diigamtee turtemma tajara kaafirtootaatii wajji wal ta'an san jaruma kaafirtootaatiitu eegana diige garuu immoo gilsitti baay'ee wanni tun shaaramuun jee shookaaniin eega fatiin makka cabsamtee harka muslimtootaa jala galte wanni kanaani haftee jirti jechuun kun hukumii duraaniiti. zaalikum jechuun kuni isaan maarii warra isaaniitti baasan isin gaafatanii isinis maarii warra keeysanii baaftan isaan irraa gaafatanii fudhachuun kun hukumullaahi murtii rabbiiti je itti hojjechuu qabdaniidha. maga yaakumu beeynakum rabbiin jedduu teeysanitti ni murteeysa. wallaahu aliimun hakiim rabbiin beekaa ogeeysa as keeysa woma jiruu jira jechuu wallaamma dhugumaa jarri kun amma jarri muslimtoota baay'ee humna qaballaa yeroo sanii kaafirtoonni immoo humna qabaachuu ture dhugaadha.
kufriidhaati turra baay'ee yeroo san eegana immoo muslimtoonni dhufee biyya Makkaa tana fudhannaan biitii hundinuu isaan jala galtee takkuma takkaan biyya cabsan jechuudha. Achi booda wannummaan jala deddeemanii waa jara gaafataniif hin jiru hukmiin sun ni haftee jenniga. Wa in faatakum je isuma tanatti deebi'emas. Wa in faatakum jechuun yoo isin duraa dabre je shay'un jechuun wani takka yoo isin harkaa ba'e min azwaajikum warreen keessanirraa wanni ta'e takka jechuudha. Miniin tun bayaaniyya. Wannummaan muslimtoota harkaa ba'ee kute sunuu min azwaajikumidhamma. Warreen keessan kan isiniif jalaa qabdanirraa wanni takka baatee yoo kutte ilal kuffaari jechuun gara kaafirtoota yoonii fichi dabarte fa'aaqabtum jechuun yoonii fi boojuur kattan je aaqabtumiin dhuqbaarraa fuudhamee jam booddee waan jamu sanamma saniif fa'aaqabtum jechuun yoo booddeen teeysan toltee boojuur kattanii fe'i adda addaatis horiin kaafirtoota harka keessan gale jechuudha. Fa'aaqabtumiin silaa zaahirri kun kan mul'atu yoonii fi haaluu bahattaniidhamma haaloo jara sanirraa yoo kafalattaniidhamma jara kanaan wal lolan qabnu fa'aaqabtumii yoo haaloo bahattaniidhaan hin deemnu jechuudha. Yoo fa'aaqabtumiin yoo jararraa kafalachuu barbaaddanii jarri isinii kafaluu dide jechuudha. Sanirra fa'aaqabtum jechuun booddeen teeysa yoo tolte fa'aaqabtum jechuun yoo booji'attanii boojuur kattanii horiin isin harka galee jechuudha. Fa'aatuu kennaa alladhiina daabatii warra duraa deemte saniif azwaajuum jechuun haati mana isaanii muslimtoota keeysaa laalamma warra haati manaa duraa deemtee kaafirtoonni immoo maarii isaa kennuufii didee jira jechuudha muslimtoota keeysa. Ilalamma haati mana isaa ani hin barbaadu jettee isliminnaa gadhiiftee gara kufriitti galte. Silaa immoo karee bu'aasoo innitti maarii isaa inni eenyurraa fudhachuu qaba. Kaafirtoota irraachi deemee fudhachuu qaba jechuudha. Jarri sun ammoo kennuu dide. Jidduu tanatti immoo muslimtoonni boojuur katan horiin harka isaanii galee bakka saniifuu injifannaa gonfatanii horii hirkatan haa jennumma. Maal jedhee fa'aatuu kennaa alladhiina zaabat jechuun warra jalaa deemsisaniif kenna. Azwaajuum jechuun haati mana isaanii warra jalaa deemsisan. Mislamaa anfaquu jechuun fakkaataa waan isaan itti baasanii je. Qixa waan isaan duraan haadha manaa sanif baasanii isin boojuu sanarraa kennaa fi namticha kana gargaaraa jechuu bakka harasaniini. Dhuguma ammatuliisi wattaqullaha jechuun rabbi sodaadha alladhii antum bi muuminuun rabbii itti amantan san sodaadha jemmala wal gargaaraa jechuudha. Hara biraatiin of asaruun hin ta'u dhiiroomma. Hara biraattis deebisuu ni danda'amaa jiran. Fa'aatuu kennaa alladhiina zaabat jechuun warra harkaa deemtee isinii galteessaniif kennaa je. Azwaajuum jechuun warri isaanii jalaa deemtee kaafirtootarraa gara muslimtootaa ka dhufte saniif kenna. Mislama anfaquu jechuun fakkaataa waan isaan itti dhabanii eeysarraa kenninaaf waan kana boojuurraa fuunee kaafirtootuma saniifuu kennina. Akkanattis fassaariin deemti garuu ta duraatu irra bareedduu jedhan. Wattaqullaha rabbi sodaadha ammoo bakka tana keessatti alladhii antum bihi muuminuun kan itti amantan san inumaa dhuma tana hoggaa laalte fassaariin taboodaa tana wajji wal fakkaatimma. Akkamittiin kaafirtootaaf waan kana kenna jettanii hillolinaa woomaa keessa jira bakka tana amantii tanatti namaaf yaamuu jira. Ila rabbiitti amantan san sodaadhaa namticha sanii kenna'a waan inni warra isaa dhabe waa lama kan dhabne jechuu baramma. Haadha manaa dhabe gamana galtee horiinis ammaa hoggaa jala gamana galee namtichi duwwatti hafuu deema gamma. Saniifuu waa lama kan dhabne wani takka isaa deebuu qabdii boojuur kattan sanirraa abbaa mana siisanii kenna'a. Yoo muslimticha isin keessa jiru haati manaa jalaa deemtee gara biraa galte san akka waa lama hin dhabne akka baay'ee rifanne boojuurraa hoggaa dhufte namticha kana waan haadha manaa sasanitti duraan baasee fuudheen san itti kennaa ta biraa fuudhuu jechuu. Ma anfaquu maaruma qofaan fassarammoo shariin an ta'in arti. Ati immoo waan biraa hunda mana hundatti godhaaf deemta? Taa'e waan biraa nurratti hin fe'inii. Ta biraa nurratti hin caanin. Maal jetteeti? Eeyyuwa.
dubbii tana wanni irra deddeebi'eef waan kana keessa wanni biraa takka jirti jechuudha. Amma hariiroo eenyuu fi eenyu jidduu oofu jirramma kaafirtootumaa fi muslimtoota jidduu oofu jirra. Dubbiin bakka tana wanni si dhokatu yoo jiraate haa adda sii baatu jechuufi wooma duraanii memmaa gara galeetti deebi'a gara biraatiin. Ila isinis waan warra keessanii dhabdan san achi deebi'aati jara kaafirtootaa gaafadhaa mirga qabdan. Kaafirtoonni ni xammaatii waan haadha mana isaanii sani baasan san isinirraa dhufanii gaafachuu mirga qabanidha. Isuma san eega akkas jeemaatii garagalee yoo kaafirtoonni immoo waan kana kennuu didu taate jara muslimtootaa ka isin keessa jiru yoonii fi boojuu kattan boojuu tanarraa isa muslimaa kanatti kennaa maarii waan silaa inni isin baasan kennaa fi habiraa haa fuudhuu jee jechuudha. yaa ayyuha nabiyyu jechuu yaa nabii rabbi idhaa jaaka almu'minaatu jarri mu'mintootaa ka dubartootaa hoggaasit dhufan yubaayi'inaka jechuun ahaddiisi godhuudhaaf hoggaasit dhufan alaa allaa yushrikna billaahi shay'an rabbitti uumaa qixxeessuu dhabuu irratti kanatti ahaddiisi goona jaanii hoggaa dhufan walaa yasriqna jechuun hatuu dhabuu irratti jechuudha. Amala dilii gurguddoon hojjennuudha moo ni deemnuuf gaa dubbiini. Walaa yazniina jechuun hagaggaalummaa hojjechuu dhabuu irratti yoo dhufanii ahaddiisi godhuu barbaadan. Walaa yaqtulna jechuun ajjeesuu dhabuu irratti awlaadahunna jechuun ilmaan isaanii ajjeesuu dhabuu irratti jechuudha. Kuni aadaa arabootaa ta dursanii ilmaan dubraa ajjeesuu turan. Bakka nuti waan akka isanirraa dhaabbanne eegaa amantii sana seena nuti san hin hojjennu jechuudhaaf ahaddiisi godhuudhaaf yoo dhufan walaa yaatiina dhufuu dhabuu irratti maasiisi bibuutaanin jechuun cubbuu yookiin kijiba yaftariinahu isa uummataniin beeyna eeydiim jechuun jidduu harka isaaniitii fi waarjuliim jechuun miila isaaniitii jechuudha. Ila miilaa fi harka jidduu kijiba uummatan tokko jira. Cubbuu jidduu tanatti uumanii jira jechuudha. Maal jechuun makuni cubbuun harkaa fi miila jidduutti uumamtu tuni ilmoo bakka biraatii fuutee abbaa manaarraa hin harkadhe jettee malaal abbichuma manaarra kaayu jechuudha. Akkam fa'aa taatiyyan amma isiin dubartoota harkatti baay'ee bakka dubartoota harkatte kana fuuteeti ijoollee namaa fa'aa wajji wal jijjiiruu dandeessii jaan shanii nama. Ila maali yoo isiin dubartoota hedduu hirkatu taate abbaan manaa baay'ee ittiin gammadu ta'a. Saniifuu takkaa isummaan waan kanan jaalatu ta'a. Maal taate as fuuteetuma biyya fagoo dhayxee ijoollee dhiiraa kanamaa fudhattee tasii sanachi darbitee dhufti. Kun waan kanumaan sirra harkadhee dhamma duraan isa dhoysitee jirti beektaa. Hin agarsiifne abbaan manaa waan lafa fagoo fa'aa deemee dhufuuf naggaadee fa'aa waan tureef torbaan tokko fa'aa baatii lama fa'aa laa isaan biitti isaanii sun yeroo sawwanni yaabbatan tiraanispoortiin lafa fagoo nama deemsifti. Ji'a lama fa'aa guutuudha biyya biraa ta'anii dhufan jechuu bakka. Isiin jidduu tanamma waan akkanaa tana waliif fiddee sirreeffattee hankanumaan sirra harkadhee jechuu san dhabuu irratti jechuudha. Waan akka isaan hin hojjedhu jechuu irratti yoo isaan addiisi godhan walaa yazniinaa duraan jenne bal'aa wanni jechuu jirummaa wanni bakka tanatti shariin hedduu godheef walaa yazniinaa sagaggaalummaan hojjennuudha. Garagallee duuba walaa yaatiina bibuutaan yaftariinoo wanni biraa maaltu hafe dhiiroo magaa ilmoo wal jijjiiruun faayyoo hafte malee wanni biraa maaltu hafeedha sagaggaalummaa haasoo hin eefinne bakka. Saniifuu ilmoo nama biraa irraa harkatte jechuunis sun sagaggaalummaa san jala deebi'a. Ilmoo wal jijjiiruu bakka sanatti hafee jaan shookaaniin. Walaa yaatiina dhufuu dhabuu irratti bibuutaanin jechuun cubbuu yookiin kijiba yaftariina'uu isa uummataniin beeyna eeydiihim harka isaaniitii fi waarjuliin miila isaanii jidduudha. Walaa yaasiinaka jechuun hayyeessi haalleessuu dhabuu irratti fi ma'ruufin toltuu keessatti haalleessuu dhabuu jechuudha. Mataasi jajjabaachuu dhabuu maasiyaa jechuun dilaa'uu jechuudha. Dilaa'uu dhabuu fi ma'ruufin toltuu keessatti sifaalleessuu dhabuu irratti yoo addii godhuuf dhufan fabaayi'uhunna isaan sana addii godhi jechuudha. Silaamma yeroo addiidha harkaan wal tuquu barbaadama. Garuu immoo yeroo dubartoota taate harkaan waliin tuqan dhugaadha. Isiinis maal goote harka siidhaachuma aslaatti ergamaanis akkanumatti cilaata. Dhumte bakka addiin sani silaa dhiira taate immoo harkaan wal qabuufaa jira. Ergamaan alayhi salaatu wassalaamii dubartoota ajnabiyyaa takkumaatu harka isaanii tun tuqne jette ayyu Aishaan. Fabaayi'uhunna jechuun isaan sana addii sanirraa fuudhi. Wastaghfir lahunna Allah jechuun rabbi araarama gaafadhu ta isaanii ta duraanii saniif laamma.
واستغفر لهن الله ربي ثاني فرارما غافدو دروانا كان فوجتني دفن ورد برسفاد مجرقني إن الله غفور رحيم ربي نما فرارما نما رامة غدادا أرارم مخنا وإذا نمني في قراتون ندن دمتيتي في صدوت مقراتو نمني برا أرارم يا رب أرارم في جيران في قراتون جيرا وني أدلة باي لفاقب نيتشورا يا أيها الذين آمنوا يا ورثكم كما ربي رغوم ستن لا تتولوا جاللون غرتنا جي لا ربي بكت وانجب جوتاتف سورة جلقب وقا يقولوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة جي أتشتر جاللون غرتنا جي يقالي أمورا ما سوقا فتوز جاللون غرتنا جي چودان فت اما سلا دبي لا تتولوا جاللون غرتنا دا قوما جيشون جرى أمة غضب الله عليهم ربي نساني ذاتي دلني جي ور ربين اتدئك كم يجرو يرى ربين اتعارسا جاللون غرتنا جيما أمة يهودات مودوبة جرقون اينيو رغوة قفا إساني أكسوم ماسيس أمة مكفر هندبا ناجام بكتنتي قد ييسو يجون إسان سنوخ أبدي مرتن من الآخرة يجون آخرار أبدي مرتني خطرا كما ييس الكفار أكا كافرتوني إسانين درا أبدي مرتت يجودا كما ييس الكفار يجون أكا كافرتوني إسانين درا أبدي مرتت خطسانتي من أصحاب القبور ورم قبري سيناني جرن سني راقاتان يجودا كفار مسان بيانسي منين تم بيانيا جاني خونيس تفسيرتكم ملا من أصحاب القبورين جري أبدي مرتت ما ورد دور كافرتوتا خجوئي آخران انجر تجي وردو قبري خيسة جرو جري چوما akka isaan dhumanii qabrii keessa jiran sun amma dura akhiraarra abdii muratanii turanitti eeyuwa isaan kunis ka abdii muratan warrammaa addunyaa gubbaa jiru baaneeti yoo qad yaisuu jechuun isaan kun ka abdii muratan garaa muratan min al-akhirati jechuun akhiraan dhufaaf teeysiirraa garaa muratan kama yaisal kuffaaru akka kaafirtoonni guutumattuu abdii muratetti min asaabil quburiin warra du'ee qabrii keessa jirurraa ka garaa muratanitti jechuudha wilii kaafamanii jedhanii ideolojii kanatti akka isaan amananii jiran sanitti jara abdii muratee jiru kana jaalalloon godhatinaa jemma rabbi